Baay'ee bareeda. Wanti kun hojiidha. Bakka seenaa. Meeshaan manaa yoo baay'ee bitame. Meeshaan biyya keessatti baay'ee bareeda. Fakkiinsaa. Kiyyaa jireenya isaa jaasaa wal jedhama. Gandi kiyya aanolee saallan dhalootuma asiiti. Asuma dhaladhalee asuma guddadhalee abbaan kiyya illee asuma. Bootaan kun maal isin fakkaate zabana duraanii loontu ta'a bootaa kana gizee ganna loontu itti godaana. Qonni hin jiru Oromoon hormaan isaanii looni, tiin isaanii looni, jiruun isaanii looni. Looniin godaanii gizee ganna asitti bulan. Lafa kana akkuma looniin bulan kanaan arsii Oromoo yoo san sirna gadaa qaba, sirna gadaatiin bula. Sirni gadallee bootan itti gadaa saddeetiin walirraa fuudhan illee lafa kana bootaa kana bootaan kun bootaa seenaati. Oromoo yoo sanii gadaan bulti sirni yoo sanii gadaan bula gadaa waggaa saddeetiin abbaan gadaa ofii keessatti jedhe baallii ofirraa kenna raawwate gadaa asitti ofirraa ulee kenna. Kanaaf lafti kun akkanatti aanolee jedhamee maqaan isaa itti bahuu danda'a. Lafa margaa waan ta'eef lafa gizee maraa ganna keessa kaloon akka gaarii argamu waan ta'eef wariin isaa saafinda gargaaree aanaan ofumaa keessaa jigaatiin hin deemne. Arsii yoo sanii maalu sadii qadhaati teetteetiin qonni hin jiru. Waliin tiisanii ilaala baniitiin sadii qabeessa dhaatan. Yoo isaan galeetiin aanaan isaa jiru kana maal jedhan lafti kun lafa aaneetii aanolee dheedhee maqaan itti badde. Akkana fakkaata lafti kun. Aanolee saallan jedhama iddoon kun. Saallan kun maqaan itti fayyadamu maqaa gosa Oromooti. Saallan jechuun lafa. Asii gadi kun jira Huurawiitu jira Nyaaroo jedhama Saallan jedhama. Akkanatti maqaan isaa. Gardaan kun aanolee jedhama gosonni gadaan kun Saallan jedhama. Awwaluma qaba aanolee Saallan jedhanii ba'a. Oromoo yoo sani waliin foofu namni biraa idduma haalli namaa hin jiru. Oromoon sirna gadaatiin bula. Sirni gadaa waan tokko murteessa gochaan bula addaan waliin foofu addaan waliin kootu. Amma maaltu dhufe milikii dhufe iddoo kana keessa. Milikii yoo dhufeetiin hin jedhu maal jedha namni kun sirna gadaatiin hin bulini qubaan haa buluu jedha. Qubaan haa buluu jennaan qubaan hin bullu lubaan bulla malee gadaa kennan bulla malee duudhaa kennan bulla malee duudhaa mataa ofii danda'e waan qabnuuf kati jette kanatti hin bullu jedhaan Oromoo. Hin bultanidha lolli asirratti.
lolli yoo asirratti ka'eetiin hin jedhu ittiin hin bullu gadaa kennan bullaa jedha. Gaafa asirraa ka'e kana maal godhamma waraanni ofirraa deebisan mormu. Mukoyitu jira maqaan isaa gaalloo jedhama. Mukni maqaa gaalloo kun hin xilanii hin gubanii yoo namatti gadhiisan lafee nama dheen ajjeesa. Keessa dhee caccabsiisan lafee namaa seena. Akkasuma yoo Aayaa muka fayyadanya mukatu fayyadanyaadha. Gaalloo jedhama maqaan isaa. Amma gaalloo kanaan ari'ee waraanaan ari'ee wanta hin qabu waraanaan qabaa wanta qabaa gaalloo qabaa kanaan ofirraa faca'eetiin ajjeesitiin ofirraa reetiin gizee hundaa deebisa. Gaafa asii ari'aniitiin baddaa kana loo dhoofanii asiin dheeraa gadduuchaniitiin karaa dayyaa kanarratti gachiisaniitiin nagaarita gachiisiisanii niitii milii fudhatanii niitii milii leenjisoo diiqaa kanatu galateen gaafa sanbaalabaa tokko loobate. Qeesii ajjeesanii nagaarita gachiisaniitiin gaafa leenjisoon diiqaa niitii isaatiin galate. Maqaan isii eenyu Faabaa moo eenyu kan maqaan isii Faabaa moo eenyu naadisiisuu hin dandeettan. Baafanaa ta'amtu niitii milii fudhatee galeen. Amma gaafa kana arsii dadhabne gizee jaha dhufe gizee jahan kana cabsine nu cabsine nu ajjeese nu ari'ee nu deebise ni teen dura fudhate malli keenya namaa dhangalanii mari'ate. Gaafa kana nama binnu malee hin dandeenyu jedhan. Namni bitama kun nama akkami? Goobana daacii biyya bitanii goobani daacii maal godhu? Namni martuu balabbaata qaba. Namni ittiin bulu qaba. Sirna gadaa san keessatti namni ittiin bulutu jira. Bakka bakkatti qaba. Namni kun achii dhufee Kombolee jaarraa kan dambite. Kombolee jaarraa kun Boorana. Inni nama Boorana bulchu. Amma inni illee achii maal achii ka'ee raawwatee biitee illatu kan dambite. Biitee illatu kunis jiliinsha. Jara kana mala itti dhaateet arsii akkam goona yoo jedhan arsii harka muran malee harma muran malee arsii nuu hin amantu maan Oromoo nuun amantu. Oromoo waan hin amanneef harmi isii murree akka isheen dhalti isii hin deemne. Isii kolaafnee akka immoo dhalti isaa hin deemne. Goonera keenya ciifnetiin keenya kana galchinaatiin sirna keenya kanatti haa bulu sirna ofiisan haa gatanii kan kana malata. Mala kana kan malee. Mala kana kan malee hin jedhu jarriin kana. Goobani daacii amma mootummaa Minilik bite. Goobani daacii immoo eenyu bite? Biitee baanoo Kombolee jaarraa bite. Kombolee jaarraa immoo eenyu bite? Biitee illatu bite akkuma namni horii aanu waliin bichisa nama keessaa bulchu jechuudha. Jara kana qabatanii jarri kun maal jedhamu biyya keenya kana akkamiin waamnaa jedhama. Lola wajjin nuti sarmanii ofitti nu kadeessanii kanaan duraa gizee jaha kanan nu waraananii hojjetanii ofirraan deebisanii malli isaanii maali? Malli isaa kan goonu maaliin sirna gadaa achitti aanoletti gadaa walirraa fuunaa baallii galchitanii jennee akkanatti hawaamu jedhanii akkanaa fidan. Waraana Minilikiin immoo qophaa'anii isaan qabnee qophaa'anii qopheessanii jiran lafti kun dannii waan ta'eef fuula gizee sana. Kan akka ofii dhageetti irraa eegan ta'e dhaloota osoo dhaaddeeti miti. Uummanni dhufee fuula lafti qileen jedhamu arguu hin dandeettan asii qilee kana jala bulan. Kun iddoo kanatti beektuun bootaan itti ijaarame kanatu jira. As galmi itti ijaaramee jira iddoo san keessa taa'u uummanni. Amma achii waliin qabanii waa'ee sirna gadaa kan itti haasanii yoo jedhan sirna gadaatiin bullaa jedhamu uummanni. Sirna gadaatiin hin bullu qubaan bullaa. Arsiin amanee jira kaasii achii Booranni amanee jira Shawaan amanee jira hin dhuminaa ilma keessanii fixinaa nutti as deebi'aati mootummaa kanatti bulaa jedhan. Amma gizee dubbiin kun ka'u hin bulluu jedhama. Yoo hin bullu jedhan namni qubaan bullatan kun harka baasa. Namni lubaan bullatan illee dayyaa jedhani. Namni qubaan bulla jedhe gara jara gara gala. Namni seera keenya gadi dhiinu duudhaa keenya gadi dhiinu akka seera keenya gadaatiin bulla jedhe warra hafe ta'e. Inni maal ta'e isaa warra harka murame ta'e. Lafti kun huuraa mootummaan duraanii tokko Minilika jedhanii asitti uummata keenya harka muree ijaarsoonni haasan. Saddiiqa taphatan saddiiqa irratti haasan achirra dhagayan. Jalee wanni kun maal inni jedhee isin jaarsa abbaa kee yoo gaafadhee isin jedhu wanni kun akkana nutti bulaa jedhanii yoo asiin gadaan bultii sirnaan bultii duudhaa ofii qabdi duudhaa keessa sanga ta'atii sirna gadaa keessa sanga ta'atii nutti bulaa sidaamatti bulaa nu jedhanii. Sidaamatti hin bullu. Luka sidaama lukoo godhatanii lukoo jira surrii qalloo jira lukoo godhatanii luka sidaama fakkaatanii itti hin bullu jedhanii. Asirratti haasan isaan irraa dhagayan. Malee annamuu san dhalatee beeku.
daawwattoota keenya egaa qe'ee Oromoo keessatti kan nuti argamnu ammas qe'ee Oromoo keessa egaa waan adda addaa hedduutu jira. Bakka seena qabeessa adda addaatu jira. Akkuma amma maanguddoonnii fi ogeessonni nuuf kaasan seenaa isaan abbaarraa ilmatti afoolaan odeeffatanii waa'ee siidaa aanolee kana yookaan immoo waa'ee bakka seena qabeessa aanolee kana akkuma nutti himan barreeffamaan immoo yeroo irraa kana qorattoonni adda addaa kitaabolee adda addaa barreessanii baasaniiru kaan immoo qorataa jiru. Mee isaan keessaa jalqabuma Minilik nama akkamii ture? Akkamitti guddate? Wanta sukkaneessaa akkasii kana tarkaanfii akkasii kana uummata kanarratti fudhachuu kan barbaadeef haalumti guddina isaa maal fakkaata ture? Isa booda immoo akkamitti sochii kana akka gaggeessime kitaabolee adda addaa waan dubbisnee fi waan qabanne isiniif dhiyeessine gara daawwachuutti fufna. Mee olaansa maal jedha kitaabni? Egaa akkuma beekamu namoonni tokko tokko keessattuu ijaaramuu seenaa aanolee irraa kan ka'e namoonni har'as gochaan Minilik godhe akka sirriitti fudhatanii ragaan barreeffamaa kana dura kaa'amee hin jiru. Maalirraa kaa'ameetu akkas jedhama jedhanii morman yeroo tokko tokko miidiyaalee adda addaatiin dhaga'aa turre. Haa ta'u malee galmeen gaafa sanarraa gaafa seenaan sukkanneessaa kun iddoo kanatti raawwatame qabee galmaa'e ni jira. Keessattuu immoo yeroo dhiyoodhaas barreessitoonni lammiidhaan Oromoo ta'an kan Oromoon ta'an hedduun isaanii seenaa kanarratti barreessaniiru. Namoota kana keessaa kitaabni Bodirribii Damisee Bokkuutiin maxxanfame waa xiqqoo waa'ee aanolee wanti inni lafa kaa'e kitaabolee biraa wabeeffate wanti inni lafa kaa'e ni jira. Seenaa maalummaa Oromoo fi ilaalcha Oromoo jedhu jalatti kan isaan kaa'an ni jiru. Akkaataa Minilik itti guddatee fi seenaa gara jabummaa dhala namaa irratti gochaa sukkanneessaa raawwachuu kanallee eessaa akka fide haga tokko tuqaniiru. Maal jedhan isaanii kitaaba isaanii kanarratti Minilik maqaa booji'amaatiin Maasaraa Teediroos keessatti guddate jedhan. Maasaraa Teediroos keessatti immoo Ingilizootaa fi Faranjoota biyya hedduutu jiraadhan jedhanii barreessaniiru. Maasaraa Teediroos keessa Faranjoota hedduu adda addaatu jira. Faranjoonni achi turan immoo maqaa amantii haa waaman malee hojiin isaanii hojii basaasaa hojjetu ture yeroo sanatti. Faranjoonni biyya alaatii yommuu dhufanii maqaa amantii qabatanii yeroo sanatti akkatti dhufanii jedheera. Keessumattuu immoo asirratti waan hubachuu dandeenyu Teediroos eenyu kan jedhu yoo ilaalte gochaan Maqdallaa irratti raawwate Oromoota Walloo irratti wanti inni raawwate warra isa morman mara irratti kan inni raawwate beekamaadha. Gochaa sana argaa namni lubbuudhaan osoo jiru gaararraa gadi nama darbataa turedha. Akka darbatamu kan gochaa turedha. Minilik immoo kana biratti guddate. Yaada kee irratti dabaluuf dubbii kee dammaan qabeera. Gochaan yeroo sana Teediroos fudhachaa ture keessaa akkuma ammatti jette nama isaaf hin abboomamne nama isaaf hin bulle nama isaaf hin bitamne maal gochaa ture akkuma jette hallayyaa yookaan immoo lafa ol kaa'eeraarra ol baasee gajjallaatti lafa baay'ee qilee ta'etti asii gad darbachuu fi yoo dide immoo dhiira harka muruu fi qaama saalaa isaarree irraa muraa tureedha. Tarkaanfii akkasii fudhachaa kan ture duraan Teediroos ture jedha seenaan. Gochaan sana jalaa baree dhufe jechuudha. Akkaataa guddina isaa maaliif gara seenaa kanaatti deemuudhaaf kan kaane akkaataa guddina inni siyaasaatti dhufee fi gara jabummaadhaan wanta inni asitti raawwate kuni kanuma inni daa'imummaa isaatii qabee argaa guddate kanuma keessa turedha jechuufidha. Achuma maal jedhanii akkuma isin jedha Ingilizootaa fi Faranjoota biroo biratti achi keessa wajjin ture. Waqtii sanatti immoo maaltu ture? Ajandaa guddaan akka addunyaatti jiru maal inni? Sirna koloniiti. Sirna koloniiti. Sirna kolonii kana argaa guddate. Faranjoota irraa sirna kolonii akkaataatti koloneeffatan bare Teediroos irraa immoo akkaataatti gochaa sukkanneessaa kana raawwatan bareera jechuudha. Tooftaa adda addaa bareechuudha. Amma akkuma addunyaatti iyyuu sirni yeroo sana ture akkuma addunyaatti warri impaayera yookaan olaantummaa olaanaa qaban kan akka Ingilizootaa, kan akka Faransaayii, kan akka Beeljiyeem, kan akka Jarmanii fa'aa, Xaaliyaanii fa'aa sirna kolonii irra jiru Afrikaa kana koloneeffachuu barbaadu. Kolonii kana immoo akkamitti koloneessu? Uummatuma sana qabatanii uummatuma sanaan uummata sana bitu. Wanta amma manguddoonni illee hayyoonni illee nutti himan kana wajjin waan wal fakkaatudha. Kanaafidha kan waan kana kaafneef. Yeroo sanatti Ingiliz fakkeenyaaf gaafa Afrikaa koloneeffatte maal gochaa akka turte uummatuma Afrikaa uummata Afrikaadhaan qabattee wanti ishiin gochaa turtedha. Amma manguddoonni keenya kan nutti himanis Oromoonuma keessaa Oromoo bitanii
Oromoon mattiin icciitii baasee icciitii isaa baasee haala jiruuf jireenya isaa haala karaa inni bahu karaa inni galu kan beekaniin qabatanii akkaataatti nama koloneeffachuu danda'an akkaataatti waa gochuu danda'an Minilik isarraa barateera jechuudha. Achi akka bahe maal godhee Oromoota warra Tuulamaa keessaa goobanaadhaan qabatee tola jedhanii fudhachuu fi baatanis lolaan booda immootee isaan booda gara Arsiitti kan isaan imalanii isaan ibsu akka manutti himanii isaan nama as naannoo kanatti dhalates nama keessa Oromoo naannoo kanaa beekus qabatanii akkaataa isaanitti dhufantu jira. Isa kanumaan ilaallee yoo jenne obbo Dirribiin egaa kitaaba isaanii kanarratti wanti isaanii wabeeffatanii barreessan waan hedduu jira. Minilik bara maal jedhanii kanuma isaan barreessan yoo dubbisnu Minilik bara bulchiinsa isaa guutuu meeshaa waraanaa fi hayyoota waraanaa biyya alaatii fiduudhaan Oromoo fi uummata kibbaa irratti duulaa tureera jedhanii barreessaniiru. Namoota miliyoona hedduu fixeera. Qabeenya uummataa saameera. Gara biyya alaatti gurguree meeshaa waraanaatti uummata fixuu fi garboomsuuf gargaaru bitateera jedha. Akka garbummaattis namuma gurguranii meeshaa waraanaallee itti bitachaa turan. Nama harkarraa muruu qaama salaarraa mursiisuu qofa otoo hin taane ajjeesuu otoo hin taane asiitii walitti qabee gara biyya alaatti akka gurguraa ture. Nama gurguruun egaa keessatti yookaan immoo nama ficcisiisuu keessatti Minilik gocha hammeenyaa gocha sukkaneessaa cimaa raawwachaa ture jechuudha. Egaa kanumaan as gochaa naannoleetti raawwate waan Minilik asitti jalqabe miti jechuufidha. Kallattii adda addaatiin muuxannoo. Duudhaa isaanii sana duubarraa fudhateera. Duudhaan isaaniirraa waan argatee dhufedha waan ta'eef kanuma hayyoonni kun jedhanii ragaa nu ba'a jechuudha. Wanti barreeffamee jiru kunis innis kitaabolee yeroo sana maxxanfaman akkasumas barruulee adda addaa kan maxxanfaman wabeeffateetu kan inni barreesse kan hayyoonni kun asin jedhanis sanumadha walma fakkaataa jechuudha. Kanaaf warri ragaan barreeffamaa eessa jira jedhu kun deebii waan ta'uuf natti fakkaata. Mee tokko wanti na ajaa'ibe jira olaansa. New York Times kan inni maxxanfame Febraarii 26 bara 1895 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti akkas jedheera. Mata duree duula shororkeessaa Minilik jedhu jalatti Guraandhala 26 bara 1895 tibbana mootiin Shawaa Minilik waraana shororkeessaa uummata Oromoo irratti bobbaaseen Oromoo gosa Arsii 7,000 qalee 15,000 immoo booji'e jechuudhaan barreessee maxxansiisee baaseedha. Achirraati kan inni fudhate tokko wabeeffatee jechuudha. New York Times isa jedhu kanarraa. Yeroo sana keessa galaal keessumaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1895 matseetiin kun yookaan immoo magaaziniin kun kana barreessee baase hin qalchisiise garuu kun asirratti kan isaan baasan muraasa isaadha. Kanaa olii akka maanguddoonni nutti manis namoonni asitti qalaman namoonni asitti harki isaanii murame beektota abbootii gadaa abbootii abbaa muudaa ta'an abbaa bokkuu ta'an hayyoota ta'an kan uummata kana mirga isaanii eenyummaa isaanii aadaa isaanii duudhaa isaanii kabachiisuuf kan waraanni Minilik yeroo meeqa meeshaa ammayyaatiin bahee yeroo 6 isaanitti duulee yeroo 6 mo'atanii yeroo 7ffaarratti bakki Aanolee jedhamu kun bakka guyyaa sana guyyaatti harki isaanii muramee fi harmi isaanii murame kun guyyaa sirna gadaatii bahanidha. Guyyaa itti baallii wal harkaa fuudhanidha malee guyyaa waraanni gaggeeffame lolli gaggeeffame hin turre. Waan ati asirratti ilaaltu manguddoonnis akka malutti manitti Oromoon sirna gadaasaa keessatti gaafa baallii wal harkaa fuudhuuf bahu waraanan qabatu waan inni qabatu waan duudhaa isaa keessatti sirna sana gaggeessuuf qofa waan ta'u keessatti amma isaan akka ammasitti kaasanis gaaf sana lolaaf miti uummanni kun kan dhufanii baallii wal harkaa fuudhaa isaan kan qabatanii dhufan caaccuudha siiqqeedha kallacha malee kan isaan qabatanii dhufan waraanaaf miti. Warri isaanii loluudhaaf dhufe immoo waraana qabatee dhufe isaanuyyuu immoo waraana kallattii adda addaatiin biyyoota biraarraa argaman ammayyaa yeroo sanatti meeshaalee waraanaa ammayyaa kan jedhaman qabatanii dhufanii kanaaf gochaan iddoo kanatti raawwate kuni yeroo ammaa kanatti siidaan yaadannoo Oromoota gaaf sana mirga isaaniitiif aadaa isaaniitiif duudhaa isaaniitiif jecha wareegamanii iddoo kana dhaabateefii jira. Nuti sarara kan itti argamnu qophii Oromoo keenya har'aatiin kan nuti daawwachiisuuf jirru lafa seenaa kanadha. Bakki kun as keessaa haalli ijaarsa isaa egaa jaarraa tokko booddee waggaa 100 booddee jechuudha. Bakka seena qabeessa kanatti yaadannoo wareegamtootaatiif egaa eenyummaa keenya har'aa afaan keenya irratti naasofnu kana duudhaa fi aadaa keenya aartii keenya har'aa kana arguu kan dandeenye wareegama isaanii sanaanii akkuma maanguddoonni keenya irraa nutti himanii
isaaniif immoo dhuguma kun itti xiqqaata. Wareegamtoota sanaaf bakki seena qabeessi akkasii kun ijaaramu itti xiqqaata. Kanaaf iddoo adda addaatu jira jedhama. Ammuma idduma teenyee daawwattootatti haasaa jirru iddoon kun galma anaa dhufuuti nuun jettaniitu kan keessummoonni daawwachuuf itti simatamanii. Galma kanarraa immoo baanee eessa dhaqna maal arganna? Galma kana yoo ilaalte yaadannoodhaaf akkasumaan gaafa laalu namni tokko akkasumattuu hubachuu danda'a maal akka ta'e boca harmaa qaba galmi kuni waan gaafa sana iddoo kanatti ta'e waan agarsiisudha. Anaa dhufuun kunillee galmi kunillee galma anaa dhufuu kun kanaadhaan natti fakkaata akkas miti. Galmi kun galma anaa dhufuuti. Waa'ee iddoo seena qabeessaa kana immoo wanna hafanidha. Alabaaneetiin hordofuu ni daawwachiifna akka hawwatamu ni goona. Hiikaa adda addaa qaba. Bocni gubbaa isaa immoo harma sadii ofirraa qaba. Asuma galmumti kun harma sadii ofirraa qaba. Harma sadii immoo uumaan hin jiru. Hiikaa seenaa isaa mataa isaa. Harmi tokkichuma afaan mataan ishee lamuma. Harmi sadii immoo galma anaa dhufuu kanarra jira. Bocni kun hiika maalii qaba? Haaluma waliis hin daawwachiifna. Iddoon kun godina Arsii aanaa Heexusaa keessatti magaalaa Itayyaa irraa gara dhiyaa kiiloomeetira 9 argama. Iddoon kun karaa xiqqachaa qabataniit konkolaataa keessaniin iddoo seena qabeessa kana kageettan. Akka biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatitti iddoo kanaaf karoorfamee hektaara 50.8 jaha. Iddoon seena qabeessi hektaara 17 irratti daangeffame kun turree nama itti deemaa jiru karaa turree harkaa fi harma mura aanolee daqiiqaa muraasa boodatti iddoo harkaa farma mura aanolee iddoo goototaaf lunnoon itti addaan bahan 1886 bira hin geenne jecha waggaa 121 caalaa. Waa'ee mukkeen illee maqaa kaasee jira waa malee miti. Hawaaseeru keessa andarakkuu, qilxuu, doddotii, waaccuu, hindheessa baddaatiif gammoojjii saasuun kun hunduu basa qaanolee keessatti hin argaman. Aanolee baratanitti bosona akkamiin faamte ka jiru asumarraa hubachuu hin dandeenya. Mallattowwan ammaa kun ragaa waan ba'an fakkaataniif. Seenaa kaasaa seenaa kana immoo nutis daawwanne daawwattoota keenya daawwachiisaatii jirra qe'ee Oromootiin. Qe'ee Oromoo dhufne immoo seenaa miidhagaaf seenaa boonsaa akkasii kan arganna. Kanaaf mee haalli ammatti jalqabnee nu daawwachiisaa jiran kun iddoon kun seenaa siidaa. Iddoo nuti amma taa'aa jirru kana jira. Iddoo kana gaafa jennu walii galatoon hin ta'in bakkumti nuti amma taa'aa jirru kun bakka siidaa aanolee kana keessa seenaa maal qabdi? Seenaa maalii qaba? Maal jedhama? Maaliin iddoon kun mee? Iddoon amma itti argamaa jiru kun iddoo itti manni Oromoo Arsiidha. Waggaa 120 duratti baalli itti walii dabarsu. Gadaa Roobaleetti gadaa Birmajiitti baalli dabarsu asitti kan wal ga'e. Iddoo itti baalli itti walii dabarsatiin itti wal ga'iitii isaaniitu iddoo kana. As dudduuba keenya kana karaa kana aseesee dhufuu jettan dhufanii hoo maal hin dhabee? Iddoo kanatti amma bifa lamaan dhufanii. Warri gadaa Roobalee Birmajiif dabarsullee asitti dhufanii jirani. Gosti 29 immoo gara Dilbatoo Bultumiitiin abbaa bulchaa Taddacha Qixii beeka tureen ajajamanii meeshaa waraanaa tokko malee madhaa maatii isaanii baasanii asitti ol dhufanii jiran jechaadha. Waraanni Minilik illee as dhufee jira. Garuu waraanni hin geggeeffamne. Aanolee yeroo sanitti qawwee boqqittiitiin gara waraanni 4,000 ga'u qawwee boqqittiin aanoleen marsee jira. Bosonni aanolee waraana Minilikiin marfamee akka jirutti. Gaafa sana iddoo kanatti. Gaafa Oromoon asitti sirna gadaa isaa geggeeffatu jechaadha. Waraanni immoo isaan marsee ture. Isaan marseetiin ture jechaadha. Otuu isaan hin beekin. Iddoo isaan hin beekani waan kana uummata akka hin beekani iddoo kanatti asitti kaa lubaan bullaa qubaan bullaa ka addaan bahan. Bakka mataa uummanni Oromoodha. Idduma amma taa'aa jiru kana keessatti warri lubaan bulla jedhani sirna gadaatiin itti fufan irra jedhisan aadaa keenya hin gannu
seenaa keenya hin dagannu biyya keenya hin kenninu hin gabroomnu wareegamna malee warri jedhanis asitti ol gahanii iddoo kanatti addaan bahu warri qubaan bullaa isaan kana warri qubaan bullaa jedhan immoo jiru isaan immoo hin gabroomna seenaa keenya hin daganna gabbarreetini gabra isaanii bulla warri jedhanis iddoo kanatti addaan cukaman. Eenyudha namni yeroo sanatti amma agaa akka sinamma dura natti himtanitti waraanni iddoo kana jiru isaan marsee jira. Uummata Oromoo kana keessatti hin argamne. Kan filachiise isaan kami? Iddoo kanatti kaa yeroo sanitti akkuma ilmaan Tuulamaa Goobanni Daacidhaa harkatti nuchiise. Gara Arsiitti immoo namatu argame. Inni illee Tukee Maammaa jedhama. Biitee Lillaatu faas keessatti argame. Gooban asin dhufne miti garuu? Goobanni illee asitti dhufee jira. Yeroo sana yeroo Oromoonni asitti dhufanii jiran kunniin harka keessaa qaba sirriitti mijeesseera. Harka keessaa qaba. Haala kana mijeessataniitini akka Miiloo Baddaafaa, akka Tukee Maammaa, akka Biitee Lillaatoo, akka Gadaa Jawwee, akka Turii Saanjaa namoonni asitti uummata kana harka kennachiisanii saaxilan. Lafuma gadaa kana isaanuma wajjin akka nama gadaa fashaleessan isaan kana sirna gadaa geggeessuu dhufanii kan bultuu jedhaniin isaantu fashaleesse jechuudha. Jarri kanneen maqaa dhufni kunniin jechaadha. Yeroo sanitti Minilik illee as dhufee jira jechaadha. Iddoo Minilik taa'e illee immoo booda isin ka argisiisu ta'a. Asuma keessa. Amma asii booda gara warri lubaa bulla jedhan itti deeman itti fudhataman yaa deemnu kan. Mee daandiin akkasii geessu kun daandiin tun amma gara dhiyaatitti garagalchitee jirti. Siidaa yaadannoo wareegamtoota aan olillee immoo baraa baratti fuulli isaa garuma dhiyaatitti garagale. Kunillee waa maleeti miti. Kanallee booda itti gadeebinu taana amma xurree gootota fulunnoon itti addaan ba'an. Xurree harkaaf harma umura aanolee jedhamtee beekamtu. Xurree iddoo seena qabeessa kana keessatti jirtutti isin qajeelcha jechuudha. Warri qubaan bulla jedhan asitti hafanii? Warri qubaan bulla jedhan asitti hafanii. Harki isaanii muramne harmi isaanii muramne. Muramne isaanii. Amma gaa gara warra lubaan bulladhanii wareegamanitti dhaqnee daawwanne. Achi nu geessitu? Achi sin geessa. Kaaga. Kunin xurree gootota fulunnoon itti addaan baakka jenne xurree isaan sulula keessa deeman san amma bosona keessa akka deemnutti ilaalla jechaadha. Gaafa sana kun bosona. Kun bosona. Amma gaa gootonni yookaan warri lubaan bulladhan kanarra deemu? Kanarra deema warri lubaan bulla jedhan warri sirna gadaatiin sirna salleetitti hin bullu warri jedhan warri hin gabroomu jedhan warri aadaa keenya seenaa keenya duudhaa keenya hin gannu jedhan karaa kanatti harka muramuu fi harkaa fi daluun isaanii ciramuuf asitti gad deeman jechuudha. Garuu ani kanas hin jedhu gaafa sana warri lubaan bulla jedhan kun yookaan gootonni kun maal ta'uuf akka deeman quba qabu? Quban qaba. Itti maniiru? Itti ni himne. Akka harki isaanii muramu akka qaama saalaa isaanii muramu hin beekan. Iddoo kana deemsisan malee xurree kanatti deeman malee wanna raawwatamu hin beekan. Addaan ba'anii jiran garuu. Warri qubaa gaaratti hafe. Warra lubaa kanaan maal jedhanii warra sirna gadaatiin bullee jiru kana tokko tokkoon faayamtanii asiin gadduu jedhani. Uummata kana seeraan bisii tokko tokkoon maqaa isaa hin dhufu. Yoo dhufee si boota moonaa qaba moonaa loonichi. Moonaa kushoo yaa'ii moonamtu moonaa kushoo yaa'ii duraan loon as keessa gala loon moonaa kushoo yaa'ii as keessa eegadduu ta'e asitti argirraa murata. Namichi gosa eenyuuti? Jaawwi kusaa jedhama. Loon qaba. Yeroo loon iddoo kanatti uffatanii as jiraatanii biyya isa kanatti moonaa loon dhufaniidha. Namni illee gaafa dhufe asiin galee. Amma namallee asiin akka warraa muruu gaftee kuni qeeraa gamni huuraa kun danniidha as keessa gaftee iddoo kanatti irraa muruu. Irraa muruu maal ta'a? Harki isaa asiin baasee raawwatee achi fanne qilxuu tokko jennu fuuldura jira. Deemee akkasuma muraa oolanii nama kushaa taraan gahe. Yoo taraan gaheeti ayi dhufee jenna harka mirgaa kennee jedhan. Hin kennu harka bitaa kanarraa muraa jedhan. Nu karoora orgaa qajeelchi keenya kanaa miti harka mirgaa kennee jedhan. Kan harka mirgaa hin kennu harka bitaa kanaa. Kuni kuyyuma keetii miti. Hodhu murii. Ayi muruu kanaan organii jedhan. Kana iddoo kana iddoo billaa garaa irratti qabaa namicha garaa biittee ajjeessa. Yoo inni ajjeesu qawween hin jirti qabayyuu ittiin jarri ittiin deemu waraanni biligi ittiin deemu qawwee san tokko san. Booqichi yoo san tokko san ka garaa gadi fi ka achi dhooyee ajii waan walii tursii qaba. Iddoo kanatti lolli itti beekni bootan.
achi keessatti maree ilaaltan san bootaan achi aansuun bootaa harki itti murame jechuudha. Bootaa itti kola jechuudha. Bootaa dubartiin itti immoo qaama ishee itti kolaate jechuudha. Achirraa ka'ee harki isaa muranii ishee fidee asitti fannise. Muka kana jalatti. Miini kun eenyu jedhamu sawwaacuudha jedhama. Kun dhalattuudha qilxuun kun yoo san dhalattuudha akka yaasu sarara dhageetti dhalattuudha. Waacuun sun amma nyaatamee dhume qilxuun kun bakka bu'e rabbi bakka buusee teenye. Amalumni ishee immoo qilxuun mukarratti maxxantee. Mukarratti margitee mukarraa deemen ishee amaluma isheetiin lafa waan ga'uuf akkasii lafa qabattee turte. Kanaaf kan harki isaanii itti fannifame waacuu muka jedhamutti. Waacuu itti fannifame. Uummanni yoo sanii akkuma dhufeen asxaan asitti eegama jechuudha. Kagaraa seenaa kolliin agarre kaasii kun oliin bahu kagaraa gadi hin bu'u as jala ta'e asitti eegama. Bakki argama isaa kam gidduutti argama kun? Kuni bootaa harki itti murame bootaa amma qilxuu kana jalatti bootaa itti ukkaamsanii keessatti argama jechuudha. Bakka muraa fi bakka ukkaamsaa gidduutti argama. Iddoo kanatti argama jechuudha. Ukkaamsaa gaafa jennu bakka warri murame kun akka nama waliin agarra jechuudha. Warri qaamni isaanii irraa murame akka isaan nama warra kaan ittiin dabalamne iddootti dhufkaman. Akka lolli biraa hin uumamne isaan asitti ukkaamsanii asitti teessan jechuudha. Kanaaf qilxuun kun iddoo harka muraa fannoo harki murame itti fannifamu. Harmaaf harki itti fannifame jechuudha bootaan kun. Bootaa kana. Qilxuu kana irratti otoo hin ta'in waacuu ture. Waacuu kana qilxuun kun yeroo ammaa kana waacuu irra fannifamee amma waacuu sun keessaa dhume qilxuun bakka bu'e qilxuudha amma kan jiru. Kanaaf idduma kana iddoo kana bootaa kana jechuudha. Bootaan kun immoo bootaa uummanni itti taa'u jechuudha. Haadha nagaatii fi haati urjis gahee qaban jechuudha as keessatti. Abbootii gadaa gosa 29 irraa dhufantu jira yeroo sana asitti jechuudha. Kan isaan dhufanis lolaaf hin dhufne sirna gadaa isaanii asirratti gaggeeffatuudhaaf gadaan roobalee birmajiidhaaf baallii dabarsuudhaaf kan asitti ol ga'an jechuudha. Akkuma isaan asitti ol ga'anii abbootii gadaa gosa 29 irraa dhufan maal godhan iddoo tokkotti walitti qabaniit meeshaalee sirna gadaa isaan ittiin gaggeeffatan alangee hayyuu, alangee murtii, kallachaaf caaccuu walitti qabanii iddoo tokkotti ibiddatti qabanii guyyaa 20 boba'ee jechuudha meeshaan sirna gadaa. Kun erga gaggeeffamee booda abbootii gadaa gosa 29 akkasumas haadha nagaa, haadha urjii, haati nagaa jechuun dubartiin takka siinqee qabatteeti kan isin deemtu lolli tokko oli jiraate ililcha siinqee san qabattee gidduu seenti lolli sun ni dhaabbata jechuudha adda dhaabbata jechuudha. Akkasumas haati urjii lolli tokko olitti jiraate yoo ol miidhe gidduu seentee akka qayi masqalee ammaatte jechuudha nama miidhame san kaasta jechuudha. Isaan lamaan sanis maal godhani abbootii gadaa gosa 29 irraa dhufan sanatti achi makaniiti yeroo san xaasaa keemikaalatiin keemikaala itti facaasanii fixan jechuudha. Iddoon amma itti argamu kun iddoo isa sadaffaadha jechuudha. Namni qaamni isaanii erga irraa murame booda iddoo kana keessa kan nu gargaaru iddoon kun iddoo ukkaamsaa jedhamee beekama jechuudha. Warri harki irraa cite gidduu gadaanu sanatti goodda waan qabuuf warri miidhaman dhiigni isaanii keessaa dhume achitti kan du'an ni jira. Kun immoo akka warri qubaan bulla jedhee irra jiru akka nagarre lubaan bulla jedhee warri garasiin gaddoodaa jiru sun akka nagarre iddoo kanatti moonaa ijaaranii warri qaamni isaanii irraa murame hundi asitti ol ga'a jechuudha. Kanaaf iddoon kun iddoo ukkaamsate jechuudha. Keessi isaa akkuma ilaaltan kana marsaa 8 qaba. Uummanni Oromoo yeroo san waggaa 120 irraa dura gadaa sirna gadaatiin waggaa 8 akka isaan ol bulchaa turan kan agarsiisu jechuudha. Egaa bakki itti argamnu kun iddoo awwaalaati jechuudha. Iddoon awwaalaa kun awwaala afaffarra geennee jirra. Iddoo isaa afaffarra jechuudha. Gochaan sirna naaxanyaa namoota kanneen kaan xaasaa keemikaala isaanii itti facaasee erga fixee kaan immoo qaama isaanii irraa ciree ajjeesee erga fixee booda erga isaan asii deemanii booda oromtoonni naannoo kanatti hafan akkuma allaattiin hin nyaanne akkuma bineensi hin nyaanne sodaataa muddamaa nutti deebi'a jedhaniiti iddoo kanatti kan awwaalan jechuudha. Awwaala sadii keessa jira. Inni tokko gama san jira, inni lammataa kana, inni sadaffaa kana jechuudha. Kanaaf awwaalli kun maqaa addaa qaba. Awwaala darbaa jedhamee yaamama jechuudha. Yeroo sanirraa kaasetti Arsii keessatti ni mammaakanii dalga awwaalame immoo darba awwaalame jedhanii mammaakan jechuudha. Seeraan awwaalame immoo seera malee jedhama. Seera malee akkuma allaattiin hin nyaanne akkuma bineensi hin nyaanne walitti guurame awwaala isa awwaalame jechuudha. Awwaala isa dhugaate jechuudha.
awwaala waggaa 120 irraa asitti awwaalame jechuudha. Isa dhugaati jechuudha haala sanitti. Awwaala darbaati. Awwaala darbaa jedhama. Awwaala sadan keessaa awwaalli sadanuu awwaala darbaa jedhamee jechuudha jechuudha. Walitti daddarbaniitumaan iddoo tokkotti seeraan kan hin awwaalamin jechuudha. Awwaala seeraan hin awwaalamin jechuudha haala kanatti. Fiidaan bira amma ejjennuu iddoo seena qabeessa kanatti siidaa goota Oromoo Arseeti Leenjisoo Diigaa jedhama. Leenjisoo Diigaa sirna naftanyaa Miniliksan keessatti Minilikiin sirna saniin falmataa akka ture. Abbaa waraanaati, abbaa duulati jechaadha. Isaa fi geerrarsi inni geerraretu jira. Isa geerarsuma saniinoo ibsine caalatti nutti tola. Tokkotu dhiba jedhee, tokko lamatu dhiba jedhee Leenjisoo Diigaa dhantaniiti. Tokko sadiitu dhiba jedhee. Ana 200 fi tokko na dhiba jedheetiin geerrare Leenjisoo Diigaadha. Haala kanaan daawwattoonni illee galmee seenaa irratti yaada isaa akka kennan. Nullee walalotti deebifneetiin yaada kana akka kenne Leenjisoo Diigaa gosatti kolooba. Haati isaa immoo akkana itti dhaamte. Ani dee kolooban ga'e koloobatu maqaa itti baafate jirti. Itti kanallee haati keettee jirti. Goota Oromoo Arseeti. Kunuma itti argamnu iddoo siidaa yaadannoo herreegamtoota aanoleeti. Iddoo muuziyeemni itti argamu Godaambaa barra jirra. Sulula keessa jirra jechaadha. Mataa Godaambaa. Amma immoo mataa Godaambaa irra jirra. Godaambaan kun waan ijoo lama ofirraa qaba. Kaarimeetira iskuweer kaarimeetira 800 irra jira. Harkoota yeroo sanii sirna waraana Minilikii asitti ciraman harkoota hafan yeroo sanii mul'isa. Jechi kun jecha safuuti seenaa ta'eeti jecha kana kan fayyadamu. Harmillee harma dhiitte san kan mul'isu asitti jiru. Asirraa immoo gamasitti achi ilaallu. Gara achiitti immoo gamoo anaa dhufuu irratti immoo harri sadi immoo uumamattis hin jiru. Haa ta'uti yeroo sadii sirna Miniliksan keessatti sirna naftanyaa sanitti uummata Oromoo Arsii irratti ilmaan Arsii irratti garuu argisiisan. Arsii ilmaan sadii qaba. Sikkoo Mandufdha. Isaan san bakka buusaa ogeeyyii kana kafaanii. Ana duubatti immoo kan mul'atu siidaa yaadannoo herreegamtoota aanoleeti. Siidaan kun akkuma argaa jirtan fuulli isaa gara dhiyaate. Waggaa 100 booda jaarraa tokko erga laakka'ee booda jagnoota kanaaf kan dhaabbate. Siidaa wareegamtoota aanolee jedhamuutiin beekama. Siidaan kun jala isaatitti awwaala argisiisa. Adiin isaa. Awwaala kana waggaa 100 boodatti dhugaan dhokatte, seenaan dhokatte, seenaan uummata Oromoo kan jagnootaa sun kan sirna naftanyaatti falmataa ture suni harki muramee qabrii kana dhoosee harma akkuma hammateen bayeetiin wal hammatanii fuula isaanii gara dhiyaatetti garagalanii seenaa suukaneessaa kana bara baraanii addunyaaf seenessanii. Gochi akkanaa suukaneessan ilmoo namaatitti, sanyii namaatitti akka hin deemne. Seenaa dhokate waggaa 100 boodatti sirna kana keessatti deebi'ee seenaan kun addunyaaf akka itti calaqqisuudha. Gochi akkanaa kun ilma namaatitti akka hin deebinellee ni ibsa. Dukkana gara dhiyaatetti garagaluun itti dukkanaa'u isaati. Cunqursaa keessa jiraachuu isaati. Cunqursaaf immoo qabsaa'uu isaanii kan argisiisu. Sirni kun immoo qabsoon sun galma gaheetiin amma kan siidaan kun dhaabatu argisiisa.